Yooyaa akkam jirtu mata qashtii nagaan isiniif hawayyatu qimamochee akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba baga nagaa taatanii harka fuune baga nagaan nuftan welcome jedheera. Egaa har'ammoo waan tokko dubbachuu dhufe jechuudha. Innis akkuma argaa jirtan naayifuu biyyee irratti taateen cimaan ta'aa jira. Namni akka koo isaan hordofaa jirtan, namni akka koo isaan laalaa jirtan sammuun keessan gadde jirtu laata yoo jiraatan laayik godha, koomanti godha. Dhugaa rabbi baay'ee garaan koo nagadde, baay'ee garaan koo dhugaa rabbi akkana jechuun danda'u baay'ee garaan koo nagadde. Baay'een jaalladha, baay'een hordofaatu jechuudha. Jechuun nama arrabsu, nama tokko miti, nama garaa nama laafu, namaaf na'uudha naahin. Nama mana isaallee kabaju, nama ijoollee isaa kabaju, nama mana ofii kabajuudha. Garuu gidduutti immoo dhufanii qoricha garaa itti godhanii qoricha garaa itti fayyadamanii akka inni mana isaatiif hin taane yookiin akka inni dhala isaatiif hin taane isa gochaa jiru. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhaga'ama. Akka nama tokkotti gochaan faafin godhaa jirtu kun kan faafin raawwachaa jirtu kuni garamitti deema. Namni akka kosii yaaddese jirtu laata? Jireenyi ijoollee kanaa diigamuusaa mucaan kun boru qalbii isaatti deebi'ee qalbii isaa wajjin ta'amoo akkuma har'a akkatti birbir jedhee gizee tokko nama gizee tokko seexana gizee tokko nama gizee tokko seexana ta'u kana akkasumatti immoo jiraata laata? Waaqayyo safuudha dhugaa. Nama ta'e namni nama ta'e bineensa ta'uun isaa, namni nama ta'e too bineensa caalaa garaa jabaachuun isaa dhugaa rabbi. Kaleessa mucaan kun ishiidha waa baay'ee ta'e, kaleessa ishee wajjin bakka yoo namni illee ishiidha lolu irraa dhoowwaa ture, bakka waa baay'ee ta'u gochaa ture. Garuu ishiin immoo kana hundumaa isaa dhiisteet mucaa kana sammuu isaa akka gadhiisu gootee jirti. Inni kaleessa ijoollee koo dhugaa rabbi yoo biyyeen illee akkatti isa kabaltee yoo bakka baay'ee gadi isa xiqqeessitu. Inni garuu ijoollee koo jedha. Jaalala ijoollee isaatiif qabdu qaba. Baay'ee na gammachiisa. Ijoollee isaatiif jaalala qaba. Ubiyyeedhaaf illee akkasuma kabaja qaba, jaalala qaba. Na rukutte jedhee hin hafne, na ariite jedhee bahee alatti hin hafne. Ani gaarra muumee jiru namni viidiyoo isaanii ilaalaa jirtan. Faafin yeroo duraa tokko naahin gaafa ubiyyeen barbaadu ubiyyeef naahi walitti bu'anii hin barbaadu ala bulaa ture. Naahi nutsuu wandimeenoo jette. Gaafa immoo naahin immoo deebi'ee immoo ubiyyee wajjin araaramee gara ijoollee isaa gara mana isaatti deebi'u maal jette? Abbaa daa'ima kootitii sanna ulfeessee jette. Laalame inni kaleessa nutsuu wandimeenoo tobboleessa koo qulqulluudha isa jette immoo har'a immoo deebiste maal jetti? Isaaf an ulfaadhe. Nama gaaramu ani har'a immoo dhufte immoo rakkoo keessan jira. Anis isaanis adagaa laayinoo adagaadha. Rakkoo keessa jirra. Anis isaan jireenya kana itti qaxxaluudhaaf adagaarra jiru. Sobdee naahidhuma gara ishii godhachuuf jetteet adagaa keessa jiru jetti. Adagaa keessa jiraatte ishiin nama namsee lamaa taate nama harka waaqayyoo jiru taate qoricha namatti godhuun maaliif ishiirraa barbaachise? Firan qabdu, haadhan qabdu, abbaan qabdu, obboleettiin qabdu. Firuma ishiidhaan lakki kun sirraa bushaa lakki dhiise dhuun goddanyaadhaan tokko dhabdee faafin dhugaa rabbi. Ishiin nama marzii goote mucaan kun cubbuu sodaattu. Garuu harka waaqaa jirti. Namni kamiyyuu harka waaqayyoo jirraa. Mooshiin caalatti nama namsee lamaati. Nama namsee lamaa jechuun baay'ee ulfaataadha jedhee yaada akka yaadu akka argutti jechuudha. Baay'ee ulfaataadha akka yaadutti. Garuu mooshiin garaatti baattee namsee lama taate uffa jettee yeroo kana yeroo itti teessee boqachuu qabdudha malee yeroo itti sammuudha yaada garaagaraa yaadde xiinxaltee mana namaa jeequu kaatu miti ishiin. Namni ri'aa tokko dhaba, fira tokko lakkee kootu deebi'e kan jedhu yoo dubbiin kun immoo dhuguma rakkootti ishii gata ta'e immoo waan jiru kana firri xirritti gootee gara jirutti yookaan biyya jijjiirrachuu
yookaan immoo fagaachuudha malee akkamitti jireenya namaa bittin tinneessuudha akkatti kaatishiin asiyyuu abbaa manaa qabdi. Ani ishii kun dhugaa naaf hin galle ana. Ishiin cubbuu sodaattamaayyuu hubiyyeedha iyyuu wayi gootii laata kan jedhu dhugaa rabbii halkanii guyyaa akkatti ni ishiidha yaaddaa fi jiraan viidiyoo laalee jechuudha. Hubiyyeedhumaayyuu wayi gootii laata jedhee tanan. Ijoolluma kanaaf illee etteetu innaati natti fakkaatu dhugaa baay'uma tokko na sodaachisti micoo seexana malee kun nama miti dhugaa. Namni nama ta'e akkamitti akkas garaa jabaata. Namni nama ta'e akkamitti obboleessa ofii akkasitti maraacha. Meeshii kaleessa obboleessa keetti immoo abbaa daa'ima kootiitti immoo abbaa daa'ima ishiitu iyyuu erga ta'e akkamitti maraachuuf fide akkamitti akka mucaan kun sammuu gallakkisu gochuuf fide. Yoo tokko nama ta'a yoo tokko bineensa ta'a. Viidiyoo isaanii yuutuubii salaam irratti gallakkifame yoo laaltan hamma kana nama hubiyyee bira nageessaa ijoollee koo xiqqoo ture immoo maqaa faafinna hin haadhuun ka'uure ka'ee lafa miisan hudhee qabata. Inde akkamitti qoricha akkamitti itti gootetii qoricha akkamitti kan mucaa kana akkas godhaa jiru kun. Ara yaa xonqolaa manni keessanaa barbadaa'u dhugaa rabbi mana namaa diigdan manni keessanaa diigamu gooftaan Yesuus itti araaramu malee. Ani viidiyoo isaanii ilaalatti man halkan hirriba dhabaa guyyaa boqonnaan dhabaa utoo na ta'ee maalan ta'a utoo obboleetti koo ta'e akkaman ta'a. Bakka hubiyyeen baay'ee nama rarte waan an godhu dhabee dhugaan isin jedha dhugaa rabbii jechuudha baay'ee nama rarte waan an godhuuf dhabee tan jira. Naahinis nama raree jira garuu immoo naahin qoricha isaati. Maaltu jala foqoquu isa gate si jammariyyuu maaltu jala foqoquu isa gate nadheen jala maaltu kaachuu isa gate. Nama mararamuun nama yaaduun dhumni isaa kana ta'eef jechuudha isaaf. Otoo yeroo tokko jalqaba dhuftee lammataa dhuftee yeroo sadaffaa kana akka chiinti dhiyaanne doofirraa godhe kun hunduu hin jiru ture. Waaqayyoomti shitta araaramuun jedhaanii gara kootini isinoo namni akka koo yaaddaa jirtan namni akka koo laaltanii sammuun keessan itti qabamaa jiru. Akkam ta'uu laata garamitti deemuu laata warri jettan warri meewuu biyyee laaltanii mimmaa fixataa jirtan dhugaa. Guyyaa tokko deessee boqonnaan argan gammade jettee gaafa ishiin guyyaa lama gammade gaafa ishiin jettu dhufee kinuu jalaa cillimaa'ee jechuudha. Dhugaa sagalee ta'aa fi hundumti keechan warri miidiyaa qabdan miidiyaa keessatti sagalee ta'aa fi faafin hidhamuu qabdi. Mana yaala maalee hidhamuu qabdi. Mana yaala deemtee waan argattu ishiin hidhamuu qabdi. Poolisiidhaan barbaadamtee hidhamtee mana hidhaatti daa'ima ishii da'u bakka ishii xulfina wallaale waan ta'eef ishii kibirii ofii kennuu dide waan ta'eef akkasi akka yaada kootiitti ta'e akka yaada wallaalummaa kootiitti akkasitti dubbadha. Yoo namni sagaleen kun namni akka carraa taate viidiyoo kana iskrool odogootu viidiyoo kun sitti dhufee dhageeffattee micoontu maal jedhama hospitaala hidhamuu qabdin jedha dhugaa rabbii jechuudha qalbii miti. Poolis xaabaa galtee hidhamuu qabdi seeratti dhiyaachuu qabdi gaala nama diiguu ishiitiif abbaa manaa nama tokko wajjiniin waan garaagaraa gochuu ishiitiif hidhamuu qabdi seeraan gaafatamuu qabdi. Micoon kun kanarratti hin gaafatamne taanaan borus gara biraatti deemti. Ana kootti kan namni viidiyoon kun sibira ga'e namni hubiyyeen afaan oromoo hin dhageessi sheer itti naaf godha hiisisuu qabdi ishiin. Sool jalqabumaayyuu sool inni jedhamu sun nagarii baata. Gizuma inni harka keessa galfatee hubiyyeef naayee araarsuudhaaf deemu natti hin tolle. Gaafa jalqaba gara kana dhufuu faafii wajjin dhufe. Faafii wajjin dhufeet argitaniirtu faafii fidee dhufeet naahidhaan kootu faafii faana deemee jedheen. Booda immoo deebisee gaafa obboleessi hubiyyee dhufu gara hubiyyee dhufe. Eeksi guddicha hin ta'uun
ba'uu qaba si jammariyyuu galatoomaa isinin jaaladha